akka fudhattanii abdii isinii qaba. Maaliif jennaan mallaqni kumni kudhan Dubaayii irraa nyaatamee abdii hin kutanne fiizaa isii jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Arran tana sinu fiizaa nama bitti abba. Meela jiruu duniyaa sana laala mee bilbiline. Waraqata isii karaa biraatiin sirreeffattee hadda deebitee nama birootiifuu sagalee ta'u nama birootiif gargaaru jechuudha. Dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan akkasii gochuu qabna isinii galee waan akkasii keessatti yaaduu qabna jechuudha. Dubbira tarree namaaf ta'uu qabna malee bakka kufnetti hafuu hin qabnu. Dhugaa rabbii hedduu irra qudhe Dr. Mariam Hiriyyaa tiyya nama keessaanis dubbisee wajjin haasa'u. Waa hedduu godhuufii dandeetti isii bira taanaan seerima inshaallah. Inshaallah. Sanin irratti oomisha isii irratti akkasii jabeessan. Oomisha isiin dalagu sanin beektaa miire lubbuu illee nama smartiidha. Dalagaa onlaayinaa sirriitti abdiin illee olaanas jira. Inni illee dalagaa san dalagaa. Sadanchaafi godhanii akka jabeessan onlaayinii irraan isaatti dalaga. Rappoortiin qabu. Akkam sila okay. Cara jalan tak jalan. Cara kana shampoo banyak atas, mashallah. Warraati Bareeda. Goota ija barbadaati abdii koo wallaa duddi koo siifaa jitu. Kana shan nyaata si kana shan. Suusii qaba suusii si. Goota ija barbadaa jechuun si bar anaa kee habiibi. Naaf jedha. Sanbiraan keessa naa bilbilinee waa siima. Mana himu. Ati lubbuudhaa barri jedheen gadda viidiyoo kee duwiti naa godhe naa yoo san fiddee duwiti naa goote akka waan mallaqa san hunda ofii keetii naa kenniteeti gammadee abdii dhugaa rabbii. Because namni an jaaladhu tokko waa jedheeni waan sayyoo naa godhe dhugaa rabbii hedduu gammade. Akka waan mallaqa san hundaati naa kenniteeti gammade. Wallaahu rabbul kaabaa. Siiga ergu. Guyyaa sadiitu fi amma guyyaa sadii qofa hafe 14,000 kuma akkasii hanqata. Maarree sanitti guutaa rakkoo qabu birri siyaa kennu namtichi. Laa walii galtee waan mallatteessineen kaa. Intau jechuudha mee deema namni kumaa fi babri kun deema godhame kunis deema qo'annaa fuula godha. Guyyaa afur hanqatee walumaa gala 4,400 hanqata. Hedduma teeree amma guyyaa. Guyyaa afurtu hafa. Guyyaa Afrikoo osoo baran tayaasoo godhanii fi deemanii wallaahi lazim maa gootame bilis. Mee deemaa godha doolara meeqa fudhatta? Doolara 1,000 wallaahi. Doolara takka dinaara meeqa? 10,000. Kuma dhibba? 1,000 Itoophiyaa dee. 1,000 nuti erga wallaahi kan walii yaade. Wayi abdii koo maaluma si ta'a eessuma si kaadhan jedha barsiisii kaname. Eessa si kaadha? As laphee gubbaa si kaayachuudhaaf ni arganii. Eessa si kaadha eessa si awwaalan jedha bar. Bakka feetana kaadha. Bakka feetana kaadhu naan jedha eessa kaadhu baay'ee. Wallaahi billi 1,000 nuti erga. Maali? Dhibba maan waan jabii haadha roga kan jiwalle. Hafuudhu wallaahi abdiin natti nama addaati guys baran abdii kana bara akka ani itti ilaalu bara akka nama miidiyaa irra baradhee akka nama miidiyaa irratti itti dhufee osoo hin taane obboleessa mana keessa waliin dhaladhe walla birkaba akkasitti ilaala obboleessa mana keessa waliin dhaladhe. Thank you. Alhamdulillah lubbuu kiyya keekii si muruu hedaa bar. Wallahi wannan asi animo aku akan tentu sejarah agar wallahi wa rabbil kaaba abdi keekii muruu heda rabbika kadhe. Maal jette? Areeda baafte kaa. Maal? Wallahi. Ada. Mee koo jedhii bannaa. Wallahi keekii muruu heda guys rabbika kadhe maal jettani isin asirratti? Maal jettan? Wallahi keekii muruu heda. Yo murafi yo muraf guys anggaru boru iftan ke saya dia jira wala belkabar gua tadi jira boru hati oyom bah saya golal kongkan sambata dugu sambata duram ijolen ki yakon bare murini legge riba kalas wallahi na murafi wallahi an jechu yaada jira garu isin matti himuudha fi dirqama isin himuun irratti barbaachisaadha
Dirqama isinii himuun natti barbaachisaadha. Wallahi nan muraafi. Family YouTube terserah nak goda profile ke jala saya nanti isi yang terkerot. Mee deema godhaa ijoollee please namni kumaaf dhibbi sadii kun deematii mee follow godhaa faadha faatee haadha doolaa kuma sana fudhattu. Deema godhaa please. Deema wajjin. Fatisha lubu atille duit nak god isi fatah ya kisah serabate. Eski lubbu si bola. Maal jedhee maali? Follow godhaa ta'e bakka follow kaalee. Aku maaf ti sanit tille ol kajelte jaket sana laltu mal godare. Sila waan biraa akka moo'ee wallaalee dha. Jika nagaa boy. Akka god awwallaale bariin jedhu. Jaket sana lala ya dise duit god ye. Bara asaa ture sagaleen kee badee malee anchi. Akka miti ban. La bisa video ra kana gatuttu sagale kan kiyyaaf kan kee jiguma gaddiifte kaatee booda irra gisee sagalee kiyya biraa dhabamsiiftu jira. Bakka sagalee kiyya biraa dhabamsiiftu kan kee bicha radhi. Aram beeku ani irratti galchi addini haasoo itti awwannaa si haasaa dhagabatu hanga furii booda laal sagalee kiyya jiru. Cuman dhiisee waan godhare. Habibi ati naaf godhuun bagichaan kan kee nagaa bas. Waan san bicha akka godhee ati naaf godhuun bichaan. San biraan akbaara wayii sii qaba booda naa bilbili. Inshaallah wallahi. Waan si gammachiisu. Bada ana maali laata lubbuu. Ati bara saa 24 waan kiyya akka yaaddun beekaa wallahi abdii. Ano, abiyaan kalaqanii na labaate. Saa 24 waan kiyya akka yaaddun beekaa bara. Yaada keessan bakkaan goofu halkanii guyyaa ramaan jiru. Jaarsa argattee. Biyya beenu nyaata reemu. Anuun nyaata. Wallahi. Abdi no sotal teti ufina fuudha malee jaarsa biraan dhiira biraan ittiin fidu. Oya labaate si illee wanni si burra si. Maamillee maaf ture wal fuudha maal akka qabatu. Abdi. Maaf no fuudha. Abdi ture inni haadha baate. Kiki muri. Haadha baate kee gitaa irraa si muru. Kiki muri mun haadha. Wallahi. Kuma ina su haadha baate kan. Lubbu ana keeki si muru edha wallahi. Lal. Maal jette? Yaa muru abdi nama haala darin haala haala. Wallahi abdi keeki si muru edha. Oma jette kanaaf anu koo kee kiyoo si mura manna. Oke kiki muri. Itti qabsiisu na. Hai. Achi dhaabadhu kan fuuqa. Enggak. Achi dhaabadhu kun hojjechi gargaarsa kaameraa. Kun kan dhabeen beeku kun. Hai keeki irraa nyaatanii ka'anii immoo. Hai ammaan inshallah ka dumaashin irraa biyya galte biyya irraa suudii deemte irra naa murtaa keeki. Mina inat niqatnoo. Barnaata barkun kaduraan bobee dhuma. Maa muluu mul'istaati hoolaa as bakkuma kana bichaa mul'istu sakii. Duraan irraa akka irraa muramnetti kan biqoontu isiin geeddi. Qoya na faata jecha akkuma jetteef wallahi billah qoy maqaa kiyyaan qabsiisu. Maqaa kiyyaa funyaanii waan bobayaa jiruuf argee. Maqaa didaa jiran. Shee. Onka biidu parada. Simeetiin qabu. Simeetiin sirratti haa qorrofati inshaallah akkama gootedha. Hai karaa jalaa kanaas keekii keessa keetteen hojjetu dhiis. Rabbi. Ogaragal. Asillee mita bibi. Bakka haadha baatee ati chaansii qaba. Anchi haadha baatee ofirraa murtee simeetii si taa'etu wallaahi bilaan waati. Haati baatee muratu nootanii si nu aqarratte wallaahi billah. Abdii dhageeffadhu. Rabbi dhiisi bakka. Kabiraa si murra si bobeessinaa dhiisi. Wallahi fati hujii kiraali wallahi melaali waan godhe soofa mucaa akkana argeen beeku warabbu kaaba koo irraa arge fati koo tara jee laa wanti gootu. Wallahi. Haadha baate. Wayya lubbuu. Akkuma laabii irraa baate naa bilbil. Dhugaa si jedhaa. Wallahi dhugaadha ishee. Bakka akkuma inshaallah fuudhi abbooti maal taate akkuma daa'ima godhatu. Onka bakku. Tara jee bakka. Tara jee. Kalas. Nakam sa Abdii, 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 abdii,